السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني كبجمتو تدعوتو عاش عندك قدرت بجرتني جبتني جر الحمد لله جل ربي. إذا كبجمتو تدعوتو تكينيا أرى ميشا بوليتينا مكان سي رقية أرسي روبي يمكن مو أرسي جدا أسيري كمان دهني جريت كبجمتو تدعوتو تكينا aku marga isan kana arga diamond di asitti modu dola apa balbala sadi TV dressingi kamana cesicha kesa hala kana hojjenne fir je chuge ga kabjunto daawtu tegena ittasu dala sitti television kabdi buletin tenna television inchi 43 ke afur teso television inchi 43 kabadu kabdi je chuda la me wow hembaretum baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuftaan hedduu namatti tola akkuma san immoo kalarii kana isin kalarii biraatiin nu ergite akkuma san kalarii biraatiin ergite raawwattee mootu mee silvarii naadii baay'ate suuraa kana silvarii akkuma suuraa filarii kalariitiin filattee dibnee fi jira jechuudha dhugaa dubbachuuftaan amma ilaalaa bareedu ani kalariiwwan baay'ee dibnu keessaa kalarii kana baay'een jaaladhee jira akka anatti fi akka isheetti ni bareedaa jechuudha anatti illee bareedeera haala meeshaa kana jechuutti illee hedduu bareedee akkuma isin filatteen dibnee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiniin kun yeroo isiidhaaf hojjetamu qarshii I don't know by the really yoo yaadachuu baadhe qarshii 40 bitamee jechuudha maannoo 50 hojjetame doolaarni kunillee akkuma san gabayaan meeshaa yeroo tokko gatii isinitti dhumuudhaaf wanni nu rakkisu tokko maal jedhesini fakkaate yoo har'a qarshii 5,000 meeshaa tokko deebinee binne gaafa guyyaa lammaffaa nuti itti deebinu mootu akkuma san gatiin isaa dabalee argama kana biratti mootu gatii har'a namatti himte boru immoo deebiseetiin hin dheengadda akkana har'a immoo akkana maan aan jette jechuutu dhufa waan ta'eef egaa gatii yeroon irra jiruun akkaatama yeroon sadarkaa inni gatii gabayaan irra gahe isinillee isin hubachiifna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata jechuudha itti aansuudhaan asitti direesiin kana ilaalame asitti miriyaa qofa fakkaatti garuu miriyaa qofaa miti yookiin immoo daawwitii qofa fakkaatti asiin immoo haala kanaan shaatariidha waaw hin bareeddu tokko lama iddoo kana waan barbaadde kaa'atte haala kanaan dhufte asitti illee waan jiru fayyadamte asitti immoo haala kanaan wow filannoon isii baay'ee bareedaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaan asitti immoo asiin shaatarii qabdi asitti sakkaamneedha achiniin sakkaanii ibsinii fi nagari asitti niifa asitti illee ampuuliin akka isin agartan kana iddoo chaarjara qaba ampuulii isaa of danda'ee qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya algaan kun yeroo baay'ee deddeebiin biratti hojjetamaa jira dhugaa dubbachuudhaan dhagaa algaa baay'ee bareedaadha maali jennaan inni kun akkuma isin argattan ispoonjiidhaan hojjetama bakka biraatti nuti biratti immoo imijee fiidhaan haala kanaan hojjetamee yoo jedhu kalarii isaallee yeroo waggaa tokkoon booda waggaa lamaan booda yoo mana wanni kun ni jijjiira kalarii ka jetta kalarii qofa jijjiirta malee wanni asitti inni tabalaashoo wanni inni ta'u hin jiru jechaadha kanaaf egaa kana beekanii isinillee yeroo tokko mukaan qofa haala kanaan hojjetanii bareedaadha jechuudha maaliif amma osoo leezarii yookiin immoo carqi ta'e waggaa tokkoon booda ijoollee dhagaa hormaatatu jira waaheetu jira mire gaafa dhuftee ijoolleen asii bocuqqu ijotee gaadaa seentee yookiin mana ciisichaa seentee irraa jirte ni fokkataa jechuudha haala kanaa yoo ta'e garuu kuma tokko wanni ta'u hin jiru baay'ee bareedaadha isin hin jedhu barbaada asitti haaraan asatti yaada sakkanaa egaa kana fakkaata jechuudha asiin shifeerri dhaabbatee eegaa jira godina arsii aanaa roobee deema isiniin jechaa jira roobeen immootu egaa ijoolleen roobee hundi keessanuu dhuftanii akka talabattan baay'ee asumaan isin bisa jechuudha roobeen iddoo dhaloota keenyatti argaa jirtan kun ifee jira asumaanuu mootu wanni isin barsiisuu barbaadu ijoollee isatti ati warra jettan ijoollee anaadha ijoollee godina arsii aanaa roobeeti jechuudha asumaan akka hubattan isiniin jenna anis aashanis biyyuma tokko gandaan qofa garagara jechuudha gandata akka kan jenne kana isiniin jechuu barbaada egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan kun ifaa bareedduu taate haala kanaan asitti galchinee jirra yoo kalariin kun asitti ifu jechuudha fuuli namaa ka yoo xiqqishoo golgolaa'eeyyu fagaggi jedhaa jechuudha egaa sirriitti wal laaltanii wal argitan jechuudha dukkanaa miti kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya asilleen akkuma san iddoo sokkeetta qaba achilleen abbaa manaati yoo takke asitti immoo haati manaa asitti chaarjii godhatti jechuudha itti aansuudhaan asitti kun immoo kuno masaabaa alama akkuma san shaatariidhaan hojjannee fi jira isiniin jechuu barbaada kabajamtoota daawwattoota keenya aashaa inda ka jirtu bira dhuftanii wanni dhabdan hin jiru meelaa dhame
asitti firaashin irra galee haala kanaan dhuftee atillee irra boqotta jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana bichaa miti wanni ashaa indaka dirtu adda isin godhu keessa haga dhumaatti haga mana keessanitti meeshaa isin geessuudhaan beekamna jechuudha. Kana yoon isin jedhu kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni tokko tokko dhufanii asitti illee nurraa fudhachuu danda'u jechuudha. Kana bichaa miti nullee yeroo asii kaanee haga biyyoota kamiyyuu naannoo Oromiyaa keessa iddoon nuti kenna deemnee geessinu jira. Yoo hin geessine isin jennu immoo kabajamtoota daawwattoota keenya fakkeenyaaf namni yoo waa bitate nutu bitee waa hundaa qindeessee fi haga manaatti geessina malee tiraanspoortii kennaa miti jechuudha. Dilivariin nurraa hin miti. Gaafa dilivariin isinirraa jedhame immoo meeshaa kana keessatti oolchine isinii geessuu dandeenya jechuudha. Sun akkaataa waliigaltee fi haasaa kennatiin ammaan ani xumuree jira. Egaa haga ammaa xinoo turuu keessaniif guddaa galatoomna. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana Kadiir meeshaa kana sirriitti isin agarsiisee jira. Sagaleen isin dubbatee jira. Asirratti immoo tooni keessaniin jechuu barbaadu qalamii kana ani hedduu jaaladhee jira. Meeshaan mukaa murteessan qalamii jechuun ni danda'ama. Yeroo qalamii filattan qalamii babbareeda akkana kana gisee filattan hedduudhas nama jedhe isiniin jedha daawwattoota keenya kana bichaa miti immoo meeshaa mukaa jechuudha. Ashaa inda Kadiir bira yeroo dhuftan gubbarra qalamii bichaa osoo hin taane keessa isaa meeshaa tokkoffaa muka tokkoffarra qalamii tokkoffarra ijjeetaa tokkoffaa ittiin isinii geessan jechuudha daawwattoota keenya. Kana beeytanii filannoo keessan Ashaa inda Kadiir yeroo godhattanii turtan ni beeytanii meeshaan akkamii aggalee bana isiniif jiru. Isin immoo wanta isin barbaachisu fakkeenyaaf meeshaa kana kumsaatiin kana jejjanii asirratti wanta akka isinii sirraa barbaaddan yoo jiraate fakkeenyaaf mastaatii alaan qabu kana keessa galchuu barbaaddan saayizii dabaluu yoo barbaaddan kuni filannoo keessan irra hundoofnee dalaynaa waan ta'eef isin gisee ajajjan waan fedhii keessanii yoo dubbattan nuti immoo irratti galchuuf qalamii qayyaruuf waan barbaaddan kamuu godhuu fi bakka barbaaddan isinii geessuudhaaf qophiin isiniin jedha daawwattoota keenya bal'inaan kan dur caalaa hojjechuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Daawwattoota keenya kana caalaa bal'ifnee soofaa majliisaa adda addaatti bakka adda addaatti haala mijataadhaan isiniif viidiyoo gadhiifna jechuudha. Gara fuulduraatti inshaallah isinillee wajjin turuudhaan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina. Daawwattoota keenya ciminni keenya jabinni keenya isinii wajji isinillee nu wajji jechuudha. Daawwattoota keenya isin birri keessan gisee fiddan nuti waan gaarii hojjennee osoo isinii geessu baanne qabeenyi keessan bareettaaf jechuudha. Nama hedduutu gara keessatiin dhufee nuti waa jira akkuma argitan kana birri isaanii bakka hin taanetti erganii warroonni booyan hedduu jira. Kanarraa rabbi isinaa eeguu isiniin jedha. Daawwattoota keenya warroonni mootu chaanaali maratti nama argitaniif akkuma barbaadan ajajjanii eegas immoo akkana ta'e jettan abbichuma fuudhe isaan itti gaafatamummaa fudhata malee nama biraatti deemtanii booyina isiniin jechuu barbaadetti gizema ajajjan filannoo keessan sirreeffadha isiniin jechuu barbaada asirratti wanta mudannoo adda addaa namatti himuufiin kana jedhee dhiifama yoo balleessan isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 977 jechuudha nu argachuu dandeettanii. Lakkoofsa dabalataa akka Kadiir immoo duwwaa 9834827 jechuun taampinaalii keenyarrallee ni jira jechuudha. Akkuma argitan kana kunoo algaan kun akkuma algaa Sumaalee ifaa qaba jechuudha. Ifaan isaa kun kalarii gagayyaraa maashaallah hedduu kalarii bareeda qaba. Akkasuma kunoo iddoo sokkeetti iddoo bakka chaarjaraa bakka Kadiir kana qaba jechuudha. Daawwattoota keenya keebsuuf dhaamsu achirra jira isiniin jedhee jira. Meeshaan keenya akkuma warra isin dura bitatellee ni beekaa isinillee asirratti ulaaltanii argitan jechuudha. Warra galee fichaa osoo hin taane meeshaan argamattu iyyuu namaaf ifa jechuudha. Meeshaa akkamii akka ta'e hayyee daawwattoota keenya akkuma isin dura isiniin jedhe meeshaa keenya wanti adda isa taasisuu ofii keenya jal'aabannee ogeessa keenya hojjanna jechuudha. Daawwattoota keenya maaltu raafe maaltu itti hanqate akkami keessa akkam duubni isaa osoo hin jenne viidiyoo isin tasin baafnu jechuudha. Duura cheeggooneti warri akka tasaa ta'ee dogoggora warra isin jalaaf illee jiraate dhiifama isin gaafanna maaliif ilma namaatirraa akka tasaa ta'ee dogoggora hin dhabamu. Garuu mootuyyuu nuti haga dandeenye tanis ta'ee Kadiir illee duraa duuba isaa laallu malee ogeessa keenya gise meeqa irra deddeebine cheeggoosifnu malee jechuudha. Meeshaa keessan geessinee hin beeynu alhamdulillahi rabbil alamin inshaallah gara fuuldurallee itti fuunda isiniin jedha daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya inni biraa immoo isiniin jechuu barbaadu meeshaa gisee isinii geessinu jechuudha. Isinii hojjanna makiinaa isinii barbaadna iddoo barbaaddan kamuu yoo ta'e nuti itti gaafatamummaadhaan mana keessan geessa isiniin jennee turre isin durallee ammas isiniin jechuu barbaadu diliivarii warri jettan dhugaa dubbachuudhaaf firii diliivariin Itoophiyaa keessatti baratamaa miti. Warri akkas godhullee gatii meeshaa irratti sabatee jechuudha. Nuti garuu meeshaa isinitti gurgurraa gatii makiinaa kafalattanii akka isiniif geessinu akka beeytaniin barbaada jechuudha. Daawwattoota keenya warri akkasitti nasaan geessullee meeshaa keessa oolchee yoo ta'e malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tirfii gatii makiinaa sanuun argatu gatii makiinaa natsaa namni geessu hin jira jedhee hin yaadu isiniin jechuu barbaadeeti. Waan gara keessatti hin dhuftanii gaafataniif hubannoo isinii haa ta'u isin agarsiise. Akkuma argitan kana majlisiin kun majlisii baala hababaadha. Hedduu majlisa bareedduu abbaatti kinasii 20ti. Yeroo ammaa kana
gatiin boondii gatiin majlisii abbaa diidamaa qarshii 14,500 ka 13,500 lammaffaan ni jira garuu immoo lammaffaa baay'ee nu biratti hin beekamu meeshaa hundaayyuu meeshaa tokkoffarraa hojjenna waan ta'eef waan qulqulluu argachuu barbaadan gara Aashaa Inda Kadiir koottaa isiniin jedha daawwatta kenna kana fakkaata viidiyoon kenna kaarraa waan hojii turtanii nu jajjabeessitanii wallahi hedduu isin galateeffannaa hedduu isin jaalanne hedduu isin kabajnaa asin bicha osoo hin taane gara keessatti dhufanii nu jajjabeessaa jirtanii gara ta'umaa isiniin jedha daawwatta kenna haga viidiyoo biraatti wal deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh